Malgoros nafidden manu daratan numal singon Gerais ajjes islaman ishiro mata ibna duguna hinna bishan jira demlale fiti bishan maltu jira yolo lama kana duge male garu high five wayin jira isetakin nume high five masab pajif قريك هاي فاي فيها كذا لقيها كانت أصوبون في تشيك تاريخ أهلي مملي يسين هرب فاجر واتي وفي كنو يسن جميسا كارك يسن ديوان جرا هاي Hello. Halim ammalleen hordofaa jira akkam goona si Birree ergo eegadi pooliisaan isin qabsiisuu danda'a waan ta'eef mucaa ajjeesaati mukatti dhaabiraa deema. Hayyee atis amma kifijaa keenya nu raawwadhu. Hayyee akkaawuntii keessan naa erga. Hayyuu amma siif erga. Maal jedha? Kaffaltii keenya nu raawwadhu jedhaa jira. Hayyee ergiif ammuma ergiif. Yes. Hello. Maallaqa isin barbaadan isin ergee jira. Hayyee. Amma waan jedhamtan godhaatii naannawa sanii deema. Hayyee sun si yaachisin. Mucaa ajjeesaa jedhamnee jirra haa ajjeesamu. يا ربي عبدي مالتي
Rabbisituun dajaala in qorin jirai jiko job seremi malaku tiki kona debisi sinabda sin shakku Maali kun ammoo Abiti? Abiti, dubbadhu na jala maal taati? Abiti! Abiti! Anis day good design or me kay kodala gumamati ko falmi Rabbisituun dajaala in qorin jirai jiko job seremi malaku tiki kona debisi sinabda sin Kam se na nama kam se ta bitti kubanna biya bulchuu danda'u fuulduratti badaa bitti mucaa bareeda mucaa kichuusan maalumatu nyaati lee hin beeynu duuti isaa kun du'a harmee isaatii wal fakkaatti harka namaattu keessa jiranatti fakkaata ana wanni maatii kanaan nan galle baay'ee nama dhiba Umma? Oh, ilma ko. Bakka siin jedhe san deemaa jira na eebbisi bakka umma. Hayyee ilma ko as jedhe. Ishii umma. Karaa ati deemtu hundatti rabbi si haa eegu ilma kiyya milkiin gali. Amiin ummaatiyya sillee rabbi si haa eegu. Sila warri kuni akka nu zarii guutuuf hin dhumaanu godha. Ara galchallisinu dhagahanii. Hayyee tuneessaa baate. Tuni adaadaa isaati amma galchallissi. Godana.
maal jetta? Yeroo jalqaba abbitti bakka inni jiru sanga hugeette akkamis jalaa taran. Hin beeku ani. Namni karatti waa si gaafatu yookiin bilbila waa itti himte jira. Hello. Ahliim maalirra geette eessa jirta? Iddoo jarri jira namnatti mee achi deemaa jira. Hayyee jabaadhu rabbi si haa gargaaru. Amiin naafi. No namni biraa hin jiru naafi qofa. Naafi. Maarree dubbiin hammaatti amma hordoffii jalqabna. Hayyee harmee fi obboleessa kiyyallee dhabee qaxxaayee sillee dhabuu danda'a. Maaltu naafi waan amma ta'e kanaaf namni kamiyyuu hordofamuu qaba. Wanni xiqqoo jedhan guddoo namatti taati. Gaafa jalqaba reebichi kun isinirra gahu qaama seeratiin wal qabsiistanii hordoffii gootanii kun hundi isinirra hin gahu. Sirrii jette xiqqeessee ilaaluu kiyyattu harmee fi aabbitii na dhabsiise. Haliim amma na dhagahini yaadhan. Hayyee itti fufi si dhageeffachuu jira. Waan tokko waan shakke waan jiruuf hordoffii manuma keessaa jalqabna. Naan galle maal jechuu barbaaddeeti? Ati akkasitti jaartii ta'ee nama tokkotti waan tokko akka hin dubbanne. Hayyee sun si yaachisin. Nakka nama deemee ta'ee waan jarri haasanii fi waan jarri dalagan hordofaa. Ishii. Tammoo deemi karra dalagaa keetii. Ishii garuu sillee si dhabuun barbaadu. Ija harmeetii jalaaluun si ilaala. Naafi. Naafi. Yaa. Dalagaa deemaa jira. Bakka jabaadha. Hayyee deemaa jirta? Bakka dalagaa san gahaa jedheeti. Deemee qoricha wayii faarmaasii bitadhee dhufa. Hayyee wajjin deemnurre? Haaya obboleessa kee addatti dhiistee hin deemini dhiyeennuma kanaa bitadhee dhufa. Hayyee ishii. Adaadaan isaa tuni waan nufattan tonatti fakkaata. Isiillee dhaan isii karama harmeeti. Siisiin bormiftaan nu biraa galti. Alana dabsi se mana ko son se